Babbalar kasashin tikenna taayira na obboleessi koo kasashin tikenna taayira ora kenna ila ala arka keessa deemee namoota tuttu argaan jiraani namoota rakkina isaanii irraanfatanii namoota imimmaan irraa haqu namoota dhibee keesseeran keessa butamanii baani arki tokko nama gubaa seeneera yesoon maqas arka keela ila keessa deemaayira dhibee kee gubattee baata walaan soobiddeeruuf debata yaddo biddeeruuf debata waan baay'ee si teeke kana sirraange keessa deemani akiin wajjirga maqaa konnaa kudha lama lakkoofsa 18 irratti Heroodisi si'a lammaffaa Phexrosin qabee mana hidhaa galfachuudhaaf xalayaa baasee barbaadeedha garuu kan nama ajaa'ibu barbaadeedha argachuu dadhabee Phexrositti deebi'e harka kee argaasi beelli si barbaadee si biraa deebi'u salphinni si barbaadee dhabee si biraa deebi'u ila duuti si barbaadee si biraa deebi'u inkolaan si barbaadee si biraa deebi'u yadde amalee ameen jali baasachu kekerraa sindiina barbaadee dhadhabeerani taasiraasi barbaadee dhadhabeerani seeraara bashadagaatanii beelas ele boora daasa abaasii zarii barbaadee si alamu inkolaan barbaadee si alamu ikimtiin barbaadee si alamu namni amanaa kasaasa kennatula yiloodu bugusa dabai mamandaya ba bila kingeena bodu karaduka ni prochoto dosa fakata dali vene mashadia imenda witerdesa kato kolodo vene masadia abasi barbaadee si alamu salpini barbaadee si alamu iyumni barbaadee si alamu enyudolu barbaada ayana enyudolu barbaada sibilisera siasa barajala sibasera barajala sibasera wabajundu sanja yarkabereni inagam yarkabereni kujal yarkabereni Ego Yama Jarasha Jesus fago ti dupe enenyo eneana terus fago ti dupe nama ni pe enenyo lakini mabrada eneana enenyo eneana kampadera jangan argane kantwera jangan jirane enenyo la laki gungumi eneana enenyo eneana neme enenyo la eneana enenyo Pago tipe dangai tipe mani lutem nendo la Indiana asna galimi walda kanat esa makana zakam okay fike fabramo eu se bem casque esta não se bem kudra beto porque o cash se tenol panne baan ko gofta qoratti gidduta mana saatti galu qoratti karade mu qoratti jireenya nyaatama boqonnaan qabunan jira wakish qore nan saatti jijjiru mamada igisa dhankalaw narga boqonnaan qabasitti boqonnaa fanfidinaan jira wakish na igasi boqonnaa fanidoo kana fide no fonan darbo no ikkan qabo no furmatan qabo jora boqonnaa dhabe jora iddoo dhabe ani jettee de wakish na igasi Ika beribu icain apa terserah.
guyyaa kana jalqabee waan jireenya kee dhiphisuuf nagaa kee dhowwate waan dhiiga Yesuusin impossible fuutee siin jedhe Waaqayyo akkeere Waaqayyo gadda kee argeera mimmaan kee argeera satti namatti machu sodaatee keessa keetti aadaa deemtu dhagayeera baransii fida guyyoota dukkana ta'anii si marsan kan nam bariisisa keessuma namoota kaleessa dengade gargaarte deebee diina sitti ta'e namoota karaatti agarsiifte deebee karaatti dhufe si banaa'e Waaqayyo waldaan harka isaa ol kaasu naa banameera naame deebii namichu naa banameera naane ol kaasu naa banameera naane inni guddaa banaa gooftaadhaaf Nora, gooftaan isin akka bulchu. Wambarii fudhadhu manchi taa'e mana galaan boyne. Amen. Tarii waldaan keessan ganamaaf galgalaa innaan ganama duwwaadhaan jiranii. Maal akkam godhe akkanii isinii kadhachuu barbaadee ture macaafa immoo dubbachuu dirqamaa. Filimona tokko lakkoofsa 8 kaasee dubbisa. Filimona tokko 8 kaasee baafadhaa macaafa qulqulluu ergaandoo irraas haa ta'u tachii irraas haa ta'u daftarii irraas haa ta'u macaafa haa ta'u malee baafadhaa. Filimona tokko 8 akkanadha nan dubbisaanii. Ani waan gochuun siif ta'u si abboomuudhaaf karaa Kiristoos jajabinallee qaba. Garuu ani Phaawulos jaarsichi ammas Kiristoos Yesuus jedhee kanan hidhame jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fudhadha. Waa'ee ilma koo Oneesimoos isaanii mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'ee fi sin geessifadha. Innis dursi dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif naafisii dhuguma dhimma kan baasuudha. Isa deebisee gara keetti ergeera garaan koos isa duukaa dhufeera. Anillee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira isa tursiisuu barbaadeen ture. Garuu hojii gaariin ati hojjettu giddiidhaan otoo hin ta'in fedha garaa keetiitiin akka ta'uuf yaada kee duuba ani waan tokkollee gochuu hin jaallanne. Tarii yeroodhaaf sirraa gargar ba'uun isaa yeroo hundumaa ati akka isa wajjin aftuuf ta'a. Si'achi akka obboleessa jaallatamaa isa garbichaa oliitti isa fudhadhu malee akka garbichaatti miti. Anaafiyyuu erga akkas jaallatamaa ta'e siif immoo namummaa isaatiin gooftaattis attam caalchisee siifa ta'ure. Ameen. Dubbiftaniitu moo isumaan kootitti ameen jettan? Isumaan si dubbifame ameen jettani? Waaqayyo yeroo nu kennee sagalee kana gabaabsinii waliin ilaallaa. Jijjiirama dhugaa jijjiiramuu jedhame. Nama sincina jiru harkaan qabatii jijjiiramnetti jijjiiramtee jijjiirama dhugaadhaa heeda gaafadha. Wantoonni baay'een jijjiirama fakkaachuu danda'a garuu jijjiirama dhugaa miti. Jijjiiramni dhugaan dhuga baatii qaba. Abeet maal qaban jedhee dhuga baatii qaba. Ergaa Filemoonaa kana kan barreessu Phaawulostu barreessaa. Kan barreeffamaa fi jiru Filemoonaadhumaaf barreessaa jira. Ergaa kana kallattiidhumaan Filemoonaaf barreessa Phaawulosi. Mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'etu Filemoonaadhaaf xalayaa kana barreessa Phaawulos. Ergaa isaa kana yeroo barreessu callisee dhumatu Filemoonaadhaaf barreessa utuu hin taane mana hidhaa keessatti Oneesimoosii wajjin wal baree waa'ee Oneesimoosiinitu Phaawulos Filemoonaadhaaf xalayaa barreessa. Filemoonaani Phaawulosii fi hidhata hojii hafuuraati. Ijoollee sirriitti qabadhaa. Filemoonaan Phaawulosiif maaliidhaan jedhee
Idata oji afuradu wa yutuntane Filimonan soressa Paulos yojinu mojojeto soressa kasisi ni akenna Nasi wal gure bira ugamale wongina rojetu garu Filimona untina kan jallatu goduma inni soressa ta'e isa drafti dugutun tane isa ergama jino jejetu mana sake saman doriyan masake sa wal dajra mana Filimona icha kana Paulos dake walda mana Filimona kana impersisa in kana tabin tetebes kana Paulos Filimona soressa to yumale Filimonan mutafura inyuti mutafura Paulosi atau manager rengkara giddutti dubbito kuppati maini dubbin batte Filimonan kun soressa wante fi garbota kabo jala birri man kan bitate kan hojjechiifatu garboota qaba sanyi sammanii jeelte birri kuma sadi warra mucaanuu baataniif kaffallu kana isaanu gooftaa ta'anii ma jiraatu tamba mataa kana kan bite hojjettu mana nande maayitti yaaddoon jalqaba sanna barbaadadhaa lanande maannani makaraa dhufa bakka akkeessan hin beeku maala kabite inna maayinni birri kuma sadi ajaranne barbaadani ndemu dirqama ran kamno chu barbaade mirga kamusan garu inni barakan Filimona da mirgan kap adam kum biya kenya keessa yuture ma inni garbi gurgurama ture biya kenya keessa to adbe kamana ndikun wangela fe tsafse motuma biya bushut fe ampise male amma muamma yae bifa ojjeta bojjetu jedame tujira Tilla fiti beyo tauba deyu do katero mukora mambayu enna maini Filimona mega ojjetto taukan garboto jalakaba ega ojjetto ta sakana kessa walda mana saati akka gargaranis timmi mano Timotiosin mano Onesimosin gara walda ti taga godani oji walda ojjechisan nalagartu enyun namicha birmatum bane ojjeta Filimona malgolani ankina namati biddo arsatti putani malo chachisu ojita ukniya ochachisan rakkomti Filimona Onesimosi walitti buse Onesimosi maneida akaniga nugode sakana Onesimosi dalai jarube kamale qonna qotu be kamale wae doar sampe kwae mana kulkuluma ke saimpe kuna misimbar simde gari go yake bodo se bayada garu wan go tansa go de moingo na malifi achachama na wante kai Onesimos mabafuna ne na mabafuna no yel kabe Onesimos baratera wae maba imbaratera wae da kunia baratera sababu Filimona ni saja ju soda Filimona birrifuna da kunia kai Arrayu walda Kristiana kan rakkise warra utuin baratin baye tajaajiludha duuka buutuun bayin ta'in dhufanii warra faarfatan utuu duuka buutuun ta'in utuin baratin dhufanii warra tajaajilan jarreen akkasii balleessanii bu'u nagaa namatti min innaa namichi kuni otuma buusii funaana waldaa keessa dakuni haadha birrii utuu walitti qabu gaaf tokkoodha seenaansa birri walda walatti qabde Dubai nani kana mari namarate ka kana fure mo waldatis gibiti ngodo galimo intaraka bore frote pade idate birri walda sabe ta indali to ko kaskan golandiru afuro Onesimosi inni walda birri sabe da tebe sasapate Roma ke sabade damit ama dia kalau tadi dia balu sasabe bade malo sasabe bade afuro Onesimosi matabu makesir afuro Onesimosi kesabu ko enna o Filimona malkol ageti kabawante Roma ke sabar patise Onesimosi menaida takkan darbatamu god akan dikarafamu god baisawai yakkian nammo sanyi sabotu mambi yakkian na gaja idegati sutuntan yakkian na dua lupu tibarachisa darka
tokkoon ni dhaggeeffadha. In tajaajillarra in barannaa dursa. In faarfannaarra in shaakallaa dursa. In lallabnaarra leenjii fudhannaa dursa. Dursanii bahanii naan salphatanii bu'u waan ta'eef gaafa mana hidhaa galuu Phaawulos in argate. Mana hidhaa keessatti Oneesimoos in argate. Kanaan dura Phaawulos timirtii akkatti kennuufii qabu, akkatti gorsuu qabu eenyuudha? Qabeenya Filimoonaadha. Phaawulos irratti abbummaan qabu. Eenyutu irratti abbummaa qaba? Aloo, eenyutu irratti abbummaa qaba? Filimoonaa irratti abbummaa qaba waan ta'eef Phaawulos irratti abbummaan qabu. Mucaa Filimoonaati malee kan Phaawulos miti. Rakkataa ture. Mana hidhaa keessatti garuu gaafa Oneesimoosiin argu hin gammade Phaawulos. Akkanni tun baratiin hojjetaa jiru, akkanni tun baratiin galgalaa hin beekanii antummaadhaan hojjetaa. Waldaa Shaggar keessa jirtu baay'ee isa garacheesse waan beektu obboleessa kootu, paastariin obboleessa kooti, raajiin obboleessa kooti, apostoliin obboleessa kooti jechuudha. Duriyyaan dhufanii iddoo kana balleessanii bubbuu. Iddoon kun garuu iddoo lagaa sanyiin qomoon obboleessa hojjetan utuu hin taane abiddichiisi keessatti argamuu qaba. Ameen. Alleluuyaa. Alleluuyaa. Kanaan mana hidhaa keessatti Phaawulos maal godhe? Oneesimoosiin adda argate barsiisuu jalqabe bakka. Gattaa'ee waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo, waa'ee Kiristoos dubbachuu jalqabe, taasoo jalqabe. Arra namoota baay'ee duukaa dubbiin kun hin gala. Isin ol raftani. Nama shan argannan gaadha. Ameen. In barsiise, in taasee. Otuma barsiisu lakkoofsa 11 dhaqaadhaala. Phaawulos waan dinqisiifate. Otuma maal ta'u ituu eenyuun barsiisu. Nama maana keessaa namni tokko dhatanaasu. Amala barsiisu addaatti. Namni nu jalaa qofoo malee mun jaalladhu. Utuu eenyuun barsiisu. Otuma Oneesimoosiin barsiisu maal arge? Lawutii arge, jijjiirama arge. Si lakkoofsa 11 dubbisaa meeqa qaati? Lakkoofsa 11. Kabadha abaan tokko kottaa kana. Lakkoofsa 11. Kottooti kabadhu kana. Kottu kabadhu kana. Oromiffaan dubbiftooti. Anaaree. Taa'e. La. Otuma barsiisu. Otuma leenjii kennuufi lakkoofsa 11 irratti ija jijjiiramaa irratti arge. Waaw! Attuun dhuftee iddoo kana galte bartuu taate. Attuun dhuftee as galte hongeelaa taate. Ilaa akkeenu inni jedha 11 irraa akkaneedha. Inni dursiif dhimma oh my God. Asii bannaatu. Inni dursiif maal ture? Dhimma kan hin baafne ture jechuun leebaadha. Aja barbaariidha. Gadaa'iidha. Attuu ture eessa utuu mana hidhaa kanan galin. Amma garuu eenyu hongeela barate. Amma garuu eegan siltanaa fudhate. Amma garuu eegan Yesuusitti kooluu gale. Anaafis siifis biyyaafis nama dhimma baasu ta'eera. Harka kee ol kaasii nama dhimma baasu ta'eera yaani. Amannaifa. Nama maalii ta'e? Eenyuut attuu shakkamaatu nama maalii ta'e biyyaaf? Eraasa shakkamaatu nama maalii ta'e? Ilaami arooko si shakkaa jiru yoo ta'e ati nama dhimma baasu taateetta. Mandara si shakkaa yoo ta'e nama dhimma baasu taateetta. Ollaa si shakkaa jiru yoo ta'e nama dhimma baasu taateetta. Abbaa manaa si shakkaa yoo ta'e nama dhimma baasu taateetta. Harka kee ol kaasi nama dhimma baasu ta'eera yaani. Awo. Jijjiirame. Tikikkilenyaa jijjiirama dhugaa jijjiirame. Phaawulos dhugaa baafiira silama inni jijjiiramni dhugaa maal qaba inni? Aloo Amaarኛatti galumoo Oromiffa kana geessu? Amaarri maal taatan? Namni jijjiirama dhugaa jijjiirame maal qaba inni? Maal qaba? Dhugaa baatii qaba. Isaan dhugaa baatu tun tane hojii isaan dhugaa baaf. Si taasaa ta'u tun tane amala kee taasaaf. Harka kee ol kaasi.
kaasi. Mandara keessattu keessa nu gabaatota kisiifa kaasu. Biyya keessattu keessa nu gabaatota siifa kaasu. Ila dargaggeessa tokko bitti mataatti qabatee jira. Nu gabaatota siifa kaasu. Manna tusi kaadiabo. Wayin beetitti kantanii warri beektan. Wayin beetitti. Amma ugaa kudha saddeet murtaa'een ugaa fuudhamee bee. Yakki saddeetiin himatamee jira gilliitti. Haattu ugaa kudha saddeet raafatti kana seeyotte nama dhugaa naa ba'e. Amma akkiroo isheen jentu suni dhiifama isheen jentu suni callisee dhiifama godhu mootummaan. Ogaanuma akkuma hiixaa fuudha miti dhuga baatee dhaka waa eega dhufee akkam namichi kun haasaan isaa dubbii isaa jajjabii isaa gibbii keessatti koreen naamusaa gabaasa godhu. Galeera sabooddee namichi fayyeera yoo hawaasatti dabalamee mootummaan dhiifama yoo godhee fi kaayyoo isaatti hojii isaatti deebi'u jechuudha. Harka kee ol kaaftuuf situ raafamaa ila malee dhiifamni sii ta'eera. Yesus dhiifamni sii ta'eera. Mi harka kee ol kaasanaaf dhiifamni ta'eera deemee. Dhiifamni ta'eera. Yaa jijjiirama dhugaa jijjiirame. Haleluya. Dhuga baatii qaba bakka nama dhugaa baaf qotar kee ol kaas ofiin dubbatatti dhugaa siif hafu. Amen amen amen. Gooftaa Yesuus dubbatachuutu mirga qabuutti ala kana maallaan jedhu ni gaafatu. Uumanaan jedhu goda kana naannoo godaa kana naannoo kana maal jedhu naani hundumtu dubbate. Tokko garuu masiisa tiraataa innaan afuura baakotti dhufeessi keessaa dubbata. Amen. Jijjiirama jechuun waldaa guutanii taa'uudha. Jijjiirama dhugaa jechuun waldaa dhaqanii galuudha. Asuma asii galtee jiraaftu dudda waan ta'eef jinnoo jijjiiramamti. Asuma galtee ejjita waan ta'eef jijjiiramamti. Jijjiirama jechuun akka koo kana wayyaa wal qixxaataa kana hojjechiifatanii maafanii taa'aa jiranii ba'uudha. Jijjiirama jechuun akka ijoollee abbaa gaa'anii uffatanii faarfachuudha. Jijjiirama jechuun asirraatii kennuudha. Shawwaduu dandeessa hattee fijjatee baay'atan beekan. Jijjiirama jechuun an birrii 20 waldaa kanaaf nan kenna jechuudha. Fakkaachuudhaaf gochuu dandeessa isas. Jijjiiramni inni dhugaan isa kamiidha? Warra karaa Kiristoos irra jiranidha. Amen jettoot. Nama sichana jiru kan qabitti karaa na turre jirtu karaa Kiristoos moo karaa eenyuuti jedhee. Jedha amma duri biyya keenyatti amma asitti hafeera fakkaata. Afaan haaraan haasofne taanaanii bishaan itti deebisu. Yeroo cuuphaa cuuphan hin jijjiiramne. Maaliin haasofne taanaan? Kanaafiyyuu maal jettaa rii jettee bishaan keessaa baata bishaan itti amma si deddeebisu. Ettima akka jijjiirameera ree paastariin bishaan keessa bare. Hin ta'u taanaan achi gadi bishaan itti si deebisu. Bishaan nama ammaa qorratti kuteessi sana waan ta'eef waan matee haasa'achuu qabdaati. Sinii galeedhaa jijjiiramee jechuun afaan haasa'uudhaa. Jijjiiramee jechuun deemsa toluudhaa. Jijjiiramee jechuun jaarsa waldaa taanee jechuudha. Jijjiiramee jechuun akka koo lallabaa taa'ee lallabuudhaa. Jijjiirameera namni jedhame nama karaa Kiristoos irra nama deddeebi'aa jirudha. Harka kee ol kaasi jijjiiramni dhugaan mana kee seenu. Haleluuya. Jijjiirama dhugaanii isa karaa Kiristoos irra deddeebi'aa jirudha. Ameen jettooti. Ameen jettooti. Kanaaf Phaawulos Timootewos yeroo gosa kenne saduraa boqosa lammaffaa 4 jaarratti saduraa 4 jaarratti ati jedhe ofii keessa barsiisa keessa maal godhu eeggadhu. Kana gochuu keetti namoonni hedduun si arganii dukkana keessa gara akka dhufaniif. Gara kee akka dhufaniif adaraa eenyummaa kee eeggadhu. Jijjiirama dhugaa kana ofirraa qabda waan ta'eef simpee kaankoo kee irraa kaasee hangaanaatti gurbaa jijjiiramteetta. Jijjiirama kee kana eeggadhu agarsiise. Jijjiirama dhugaa jechuun raajuu miti. Kiristoosiin fakkaachuu jechaadha. Amen. Kanaaf egaa jijjiirama Onesimos kana waa'ee Onesimos kana dhugaa Phaawulos ankeemmoo ergamoonni Waaqayyo dhugaa siif baana. Maal dhugaa amma milikkita irratti arge. Milikkita maali? Milikkita jijjiirama dhugaa irratti arge eenyu irratti? Na wajai. Funyaan tana dargee binne. Kanatu asii naan waan paaworii dabalecha sammuun koo majeneetarri gaafa baay'ee ta'eetu biratti isheen dabketi. Argaa kee olkaas.
والكاس يعني أكو بدمبيت بركو بلا ما أقول سديدي كنا إيجي جيرما أوغاس رتار كنا يس واجرا جرتوتي إيجي جيرما أوغاس رتار كنا منجرا جرتوتي إيجي جيرما أوغاس رتار كنا إلا تركي بوكو إيجو باولوستو Onesimus retimarke asana duka malarke cici amarata ake kyo la kasi kana dupatta malu kottola jilbe patte raji kana dupatta nadaga wa kayo baraku bala ma kono seddeti kana biro ke sadi jiram nar kam andare ke sadi jiram nar kam sabara jara tutti jiram nar ya wa cici amaduka mainila ta imlikinni Paulos إجمل كتاجي تيرما إنك إلى الله ولي بريسا تمريسا إني تكفن أتوتري وانتف أجمل باري تري وانتف يكما تي منيدا غلي منيدا كيسا تبفا يسوسي رفتي جريني سا يسوسي فكاتي آسان سا يسوسي انتي تبي سا إنكي ترمي تبي سا غلي Ayotin gudame arka ke olgapta bal sana sila consente yakamata decente ote asiero ba tu garu dukabutu Kristos itate bata arka ke olga chichiram ne duga shakamata riba varajra tuntane Kristos imtiratani motuma wakayo darule hallelujah malte mane dagel Edukan aso tu mante mana lagi? Syakama ida me, yakama ida ni. Tahe tu jeder batamati tama Amma gaya tiga sati malte. Sagale wakayo lappe sanyate. Asa sange darame. Hinti tira me tu kaidi sange darame. Dubbi sange darame. Tireni sange darame. Harga kyo kas. Uka wakayo wakajrata tu namote dutu ya tira me arkanjra. Akaranjra fasani nange dara. Asa sani nange dara. Devi sani nange. Namasi cina jual kan kabi jiram te bata ida. Melikita jiram uga ini lemban Paulus Filimona man Onesimus ke Filimona Peresu Melikin ni jiram uga hita kisah fudi nama ba. Sana malan jede. Isranya sedal kabat tamanya isranya ta sedal farati gabbeo jete ofuma satin debe kana polisi du kambau umarati mo teman ifa magode ketisari ini kan na sumos kun mo kana rayot mbekon jijiramu ke jitar gitu mallato tar gitu me rajiu tum tane idai yuma ke sabate dinta hida barsa ke sabatar hida biyela pa ke sabatar namaste na juro kan kabiti wansi kabeke sa impata ida manida wara roma ke sa ifamni tefi Onesimus wangela kanallabuf ojeta wangela tegelibe shakkama tegele uka yakkama tegele wangela wi tegele alke kyolkas sila su sanyata temene kana sentemete ambagaro akure kulkulum gutonte rajita tegele sila rabsitu namamattu jekamtu chokoltu kocheltu datel sentemete ambagaro kana rasagale basa by Jesus simsile yadottu dipattu channakamtu datel senteni ambagaro dipamte ulfina waqayo asagale basa waqayo namo tabaye kana kesa impasa wanta isenyate kesa wani sekabe kesa wani seide kesa siba Yesus galanne guddana ni sedafan malatto jijjira maduka Paulus Onesimus ratarke nagama ni sakaleko basic kesantu bedi buara antef anatti baye nagama anatu tede bali asara antef malatto jijjira maduka ni sedafan Onesimus wangele kapate payekati wangele fate pay
Gaafa wangeela fudhatee ba'u gaarii kun dhaggeeffadhu ergaa kana. Ana imimmaanii nanaasa. Kan mana hidhaa galchee eenyudha? Kan mana hidhaa galfatee eenyudha? Filiimoonaa. Maaliif? Attooni maqaan naatti moggaasee kan reebsisee Filiimoonaa. Kanaaf yeroo baay'ee yeroo hidhamu namni maayidhaa namicha itti kasasee mana furdii dhaabee itti farachiifate sanatti ilkaan nyaachaa gara mana hidhaatti darba. Addacha irratti inni kasas irratti ta'ee inni rattaame gara mana hidhaatti gaafa deemu nan baasiin godha hidhaa deema. Eessa dhaqaa mana hidhaa dhaqa. Ba'eensi godhachaa mana hidhaa dhaqa. Tarii aaktii kana beektan anaa beeka. Yeroo baay'ee isaa gaafa mana hidhaatti ba'an yakka hojjetanii mana hidhaatti deebi'u namoonni baay'een ajjeesanii lixanii dabalanii ajjeesanii deebi'u. Maaliif? Aalloodha. Aalloon laphee namarraa nama gubdi. Sadii galeera kana nama qabattee nama nyaatti. Salphaa miti namaaf dhiifama gochuun. Oneesimoos garuu mana hidhaatii isa ba'e jijjiirama dhugaa ta'uu isaa kan nuti arginu maal beektu? Dullaa fudhatee mana Filiimoonaa dhaqe miti. Nafsee baakii gadi ba'e. Si'ii kan dabarsee na kennee fokkore miti. Wangeela fayyinaa fuudhee dhaqee araara gaafate. Ameen ameen. Wangeela baatee mana Filiimoonaa dhaqe. Yakkamaa kaleessa yakkamaa taasise nama qabee isa hiisise nama qabee isa garafsiise sana aanoo koo dhiifama naa godhe. Kaleessa utuun beekinan simiidhe jechuun wangeela fayyinaa baatee mana Filiimoonaa dhaqe. Harka kee ol kaasi. Jijjiiramni dhugaan alleluuyaa jechuu miti. Jijjiiramni dhugaan faarfannaa isaatii dheeraa faarfachuu miti. Jijjiiramni dhugaan laphee dhiifamaa qabaachuudha. Garaa dhiifamaa hin qabdu taanaan jijjiirama hin qabdu. Garaa dhiifamaa hin qabdu taanaan hin fayyine. Garaa dhiifamaa hin qabdu taanaan kiristaana miti. Paawulos garuu Filiimoonaan garuu Oneesimoos garuu mana warra isa ajjeesanii dhaqe. Mana warra itti faradanii dhaqe. Mana warra dhugaasaa mulqanii dhaqe. Mana warra itti faradanii harka kee ol kaasi. Waaqayyo akkasumaan jedhe namoota tokkottan nama tokko namicha tokkotu harka bitaa kanarra jira. Asii baatee dhiifama hin goota taanaan dhugaa kee nan falmasin jechaadha. Jijjiirama dhugaati. Jijjiirama dhugaa jechuun kanaadha. Jijjiirama dhugaa jechuun yookaan baakeedhanii harka dachaafatanii sanyii Abdiisaa Agaatii, sanyii Garasuu Dhukiitii, sanyii Maammoo Mazammirii, sanyii Intiniitii jechuutu hin taane jijjiiramni dhugaan Kiristoosii jedheen siidii isa seenan utuu hin taane an jijjiirameera naanii seenan isa gaafatanii. Ameen. Eesuu beektu isin. Ani wanti Luqaas boqonnaa 19 irratti wanti arge maal inni beektu? Yesuus Kiristoosii seeniin tu'ee yakee seenii ni mana namicha cubbamaa sana mana Zakkiyoosii. Anjeli inni hangafa qarattuudha. Inni cubbamaa dhaalbaadhee saayinsiin jennaan dhaqe. Lama tarkaanfatee dhaqe. Cubbuun koollee mana kootti akka inni ol isin galchineef yakkee ture. Inni garuu irra darbee dhufe. Akkoof kan keeyyoo akkasi. Akkana jedhaniin inni hangafa qarattuudha. Inni sobduudha, saamtuudha, gooftaa inni mana isaa jennaan tajaajilaa. Filatamnee nama caallee naan dhufee miti Yesuus gara keenya. Wanti baay'een nurraa utuu isa dhiibuu irra darbee dhufe. Ameen. Irra deemaa dhuftee rakkisaa koo kana isa jedhani kana irra darbee ija koo irra darbee amala koo irra darbee cubbuu koo irra darbee tarkaanfachaa dhufe ala mana keessiin. Ameen. Gaafa dhaqee ollitu nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhee. Amma yoo namatti yaada garaan gidduu isa booddee jechuun inni dubbate kuni Zakkiyoosiin fannisuu jalqabe. Mana keessa fiigee Zakkiyoos gooftaa jedheen girgiddaa keessaa waan amantoonni hin beekne waan namni kamuu hin beekne girgiddaa keessaa qabeenya gadi goree an hangafa qarattuudha. Namatti ittiin jedhaa miti isa jedhaa. Ani maaliidha? Hin tuqame waan ta'eef ofiisaa dhiyaata. Ani hangafa maaliiti? Qarattuudha. Warra kaleessaa maa ture dachaa afur goggoneen kan kootti dabalee maal godha? Kennaaf mallattoo jijjiiramaati. Kala badda mesi. Ambarsiisa tumbarsiisuu raajira din jaalatu natti. Isin mo warra qalbatti godhatee abba kotaa mesi. Mallattoo maaliiti jennee? Mallattoo maaliiti? Ifama gochuun mallattoo jijjiiramaa dhugaati.
anamatu ni teksito kudubise ombari ka nam 50 sinem 50 lallaba da wante arga ko kasi wakayo kasnan ayuk vampaye midante ukasu tukaptu falbaju dadapte ukakira simidani falmatu wakayo na falmut ifte kete to kona tagasisi wakayo kasin atamma yulapekira gotu matisan mapti famagoti wa ekip dabin si dupatta si fallola lavanna patte si lulukaba ulanna patte si lulukaba gavan si lulu langkan isungko wakayong kasi jitte ugabata lulun si lula rawattu ti famagodi sinjere wakish tv ya gagi sanas kaba mallattu jijjirama dhuga ejun mana warra gumana kana difa magafachuudha argitani dubartii Ameerikaa dhiyoo kana abbaa mana ishee rasaasa warra dabaddabe difa magote addabaabayitti baate indandaamu intima garu yoo jijjiiramette malee gochuu hin dandeessu saati keenya sokkaayira inni kan biraan lakkoofsa kudha tokkoffarra kan jiru mallattoo jijjiirama dhugaan nama dhimma baasu eenyuuf biyyaaf manasaaf sabasaaf kaleessa shakkamaa turte miti amma garuu raajiidha dhimma baafta isin baay'ameen keessa sunuu kaleessa yakkamaa turte miti amma garuu hin jijjiiramte dhimma baafta harka kee ol kaasi kaleessa mootummaan si shakka yoo ta'e kana booddeessitu dhimma baasa kaleessa mandara si shakka yoo ta'e kana booddeessitu dhimma baasa erga kee ol kaasi na to dhimma baasa jedhaani ilaa keene nama dhimma baasu eenyu anaafis siifis maaliidha nama dhimma baasu ta'eera erga kee ol kaasi dhugaa waaqayyo waaqa jiraataati guyyaarraa kana jalqabee foolii dhimma namaa foolii barbaachisu dhimma baaftanii nama si barbaadu nu fayyadanii qaama si barbaadu tokko gara kee dhufa akka jibbamtetti itti fuftu hin jaallatamta akka abaaramtetti itti fuftu hin eebbifamta akkeeda inni jedhe anaafis nama dhimma baasu ta'e siifi dhimma baasu arga kee olkas dargaggeessa nama dhimma baasu ta'e obboleettina nama dhimma baasu ta'e ilaanoo koo arga kee olkas nama dhimma baasu si haa baasisu arge iyyaa dhimma baasaa jedhani ani malan ngade fakakana inni da kan brani arfafani inni yare mallattoo jijjiirama dhugaa inni ana biratti baay'ee maalte jaallatame si biratti immoo kana jaallatama jibbamaatu jaallatame ari'atamaatu barbaadame harka kee ol kaasi ani namni gogaa koon jaallatu ani namni jaalargaa koon jaallatu itti miti inni jijjiirama qabu amma garuu eega jijjiiramte firri si jaallata olbi si jaallata alagaani si jaallata inni dibeetu sin beekini si jaallata waaqayyoo jireenya kee keettane nama namni jaalargaa baqqatutu namni hundumtu jaallata kana booda nama namni jaalargaa baqqatutu jaallatamaa siin jedhe meena jaallatama jedhaani maana jibbaa namni jedhina wanta akka namni si jibbutu godhetu jira sun erga sirraa argame sun erga sirraa qeexaame fakkiin Kiristoos erga si keessa jiraate eenyummaan Kiristoos sirraa erga urgaa'e xinnaaf guddaa si barbaada ameen haleluuyaa inni kan biraani akkana jedhani warri Filiimoonaa waldaa warri Filiimoonaadha dee namicha kanamu indikisiifatan hattuu ta'ee ba'ee maal ta'ee dhaqe ergamaa ta'ee dhaqe maal ta'ee ba'e waldaa sana hattuu ta'ee ba'e amma garuu maal ta'ee dhaqe erga waa'een kee nama dinqisiifachiisa mallattoon jijjiirama dhugaa sirra jiraannaan orma miti obboleessa keetti
waa'een kee dalgagala. በኢየሱስ ስም ነምና መናንጆ ወጀር ከሞታ በቆና አፍር ለኮብስ ቁለ ሰዲራ አከኔረን ጴጥሮስ ፋቱ ሰና በተለን ለበኒቱ ጀረንተ ኮ ጴጥሮስ አጅረን መንደረበቲ ከሌሶ በቲ አመጆለ ከነን በሉ በርዶታ ለንቀበን ጆለ ለብሻኒ ትረኒዳ ቁርጡሚ ቀብጀና ሳቤት ጆለ ረበከተ ኮራ ሳቤ ከንቱ ፉልድራ በቹ በርባዳም ጅራቴኑ ጅራቺ ሲማሌ እና ይሎከ ከለ ማንታ ከመራቲያቲ ጴጥሮስ አልኩማ ለገብሻኒ ትረኒ እጎ በርዶታ እንቀበኒ ገሮ የሚገርም ነገር ዋን ስትማለ ከፈደ ወጋሰዲ ወለካ ኢየሱስ ራ ወንበረተኒ ጅሬኝ ሳኔ ኩን ጅጅረሜ አሳን ሳኔ ኩን ጅጅረሜ ድብኝ ሳኔ ኩን ጅጅረሜ አከከልካስ ኦፕሌስ ከይስ በሲቤ ኩቲ ጅጅረም ተገና ቦዴ መንደረ ከሳባተት ከተረም ተገና ቦዴ ነማን ባየነ ከመት ተሲንጀላ ሪያማ ከቶ ከመት ጃረተ ሲንጀላ ዋቀዮ መነሲከና ኦፕሌስ ከተ ሲበ ዋቀዮ ጅሬኝ ሲከና ለማታ ባየ ወል ድንቂ ሲበታ ነማባየ ድንቂ ሲበታ ለማታ ታሲንጀ ነመስጥነ ጆር ከንከቢቲ ሲወላሉ ከነ ቦደ ነመቶሪ ጀራ ጀራ ሲወላሉ ወላች ፈታይሪን ጀርጀር ይወላች ፈታይሪን ጀራ ዋቀዮ ድንቆች ተሰወ ዋቀዮ ድንቆች ተወላ ከራጀ ፈቺ ሰለተናይ ኢንቴኑ ያለኒ አርከጆጋ ወሪቀለሰ ዱከለ ከሰት ሲበከ ወሪቀለሰ ይዩመ ከሰት ሲበከ ወሪቀለሰ ረኪነ ከሰት ሲበከ ኢየሱስ ከሰት አርጋኒ ድንቅ ሲባዱ አሜን መኪና ከሰት አርቹና ነጥሬ ገሞ ከሰት አርቹና ነጥሬ ኢየሱስ ከሰም ዱበጀራ አሜን ነገርጋስ ወሪቀለሰ መቾቱ ሲበከ ወሪቀለሰ ዱሪየት ሲበከ ወሪቀለሰ ወሊ ኖቱ ሲበከኒ ኢየሱስ ከሰት አርጋኒ ድንቅ ሲባዱ አሜን Enyu kesati jale, lakimana buddha kesati, jeturi kesati, konkolata kesati, beta mangisti kesati, anke kau kasih apa sih jala, sefandi kau itu bukan fandi sekesati siargane dingki sifatu, isasi dua kesati siargane dingki sifatu, fasena kejatare kesati siargane dingki sifatu. Mata divaras satu kali baka amen amen eo tu kali tikki sifat warri walda filimona kuna tegurpan kuna kabakam teerfet amantus amanu batusi wasi thana mundi baye sila wachur arke ke gannatu banata charkana ma ba teru fela tatul fato aska bisirtila ila maraka ila amantus amanu batus wasi than dikki sifat amen arkana ma bitani nisa waran ke salam ke surotan khasala ke ila ke fatu Mandala ke duata sitting ki sifat amen sabara ke duata sitting ki sifat amen ke rashi dina duraje pata maini ninne mane na wala jannatu din ki sifat amen hallelujah hallelujah wa gore si adin ki sifat wa gore mane tu si adin ki sifat wa anta mane keti wa pikila keti Ittikaba bakkokamu kanko yesu tojetenda akamitta nigade walkabati sarimiko parana ittikaba bakkokamu kanko baba tojetenda kanko isetule kanko isetule kasi kanko isetule kanko isetule Anko isetule kanko Anko isetule Anko isetule kanko Anko isetule kanko Anko Anko Arke kyo kasila Atore magure me bin makatunde saloko Inte sarke kyo kas Wanto ko sifat tamera ndiki sifatam Ya la manda sakatasa Tobi la voce Oye que votamos con la cuna Nama la cosa con la mata de Notani Jaratim marmarate garan la reti El que manto con garo yo chetar Toti mana gara gara tesu Toti toga ta ayu togan que mana que tu ayu chetar
manaya teda saka morashid vania ani yero ngele le bubaye ngamata yero akakelkas baye kasyaja sisu wampi bakabor kitabana manage tu jamote tu adamate tu gofate la bakaya menjela ye sambat hoke kelkas nerkafuri barana wasyaja sisu raji utuntane wanka bakabata kabati yone nagar bakaya taba yesus name la wanti sirrimba ko manake baba wasirrimba ko manake ukashira enyu tamanaira tu na mani baye kompete sinjero tu na mani baye patete sinjero tu na mani baye kuferelo tira nilu gamanake senera ashu tira manuka amen hallelujah amen inidu mane akane di barresi Paulos David gadbayin kodini gati sana to si kaffala inni maltera inni jijjiramera iddo kale satti devi sofina mummatin inni maltera bummattu tayleke gabbamti chaka yes ofu ma iddo kale satti si amummatu malati getaramte talaya saduka duduba lerke alame ya primona wae garbita ko muchako ne simosini inni kakale sasim garbitan to wangela fulate beya gati sarra kabdu kanitini sabita tenato si kattala arka kyolgas warra iddo kale satti silekani ferga kabdati warra mana kale satti silekani ferga kabdati warra yes amen abidi tiram peta mandi nandu dokument ke dal kasani di tiram ngarbi Mantu kabenu da babo sitirande nallara wakayonu tasi sera kimi sanamne dangan kenya balate nuke sayane ai wakayonu tasi sera kimi sanamne Warri kalesa duraresi shakku balturaresi barbada warri kalesa tikoraresi shakku guddaresi tikolugalesi nimota eddo biddoma konnata bagara modde ingeddaramte baba mati kemne wadi baba sutata kemne wadi baba sutata kemne wadi baba sutata iyati amen yes jijjira maruka amen 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 jijjira maruka amen mandara tuppata manitti barbadu amen ke tuppata manitti abbaatu amen jijjira maruka abboota fardi boqonnaa 11 lakkoo tokko gurbaa tokko dhaaluma dhaaltu ati haati kee yoo jitu reeni cirfanii tuttumatanii mana baasan Nimuto binnek takkaturran general biya daki ha gurbaz la batenir rette ko salpinam no yenal amen amen lame name nyumma ke berent embe ne berentai gabara kasata se gurgurata igalera nama se kana jor kanka mi name nyumma ke embe ne ojin inolini edin name nyumma ke embe ne ojin inolini gabara kasase dabai Hallelujah. Amen. 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 Yesus kita. Amen. Atikati kutasi tuwe. Amen. Shitkan kapala me euro miti pound miti intani miti iga Kristus ni motel mama Abraham katawa. Amen. Hallelujah. Amen. Kanaf. Cicara madukayo laltan raka pala me. Idat raka pala me. Idat raka. Aske sekanjur tu idan serai terote seraka. Amen. Ini teman Yerusalem itu Paulos ujinar kami. Lokasi ini kaya ramai. Maltu kaya ramai. Sita kaya ramai. Jijiram di ugan biya nama tegetar. Malki dua yumiti. Asa dua yumiti.
maal namatti qayyara biyyayyuu namatti qayyara guyyaarraa kana jalqabe humna dhiiga Yesuus Kiristoosin waan keessatti gatii kaffalaartu sana keessa faana kee baasee sitti geeddara ani wajju nama amintiniif ta'e hojii amma keessatti gatii kaffalaartu keessa si baasee sitti geeddara biyya amma keessattu keessa si baasee sitti geeddara ilaala kee fudda boota furdii boqonnaa 11 lakkoofsa Afrikaa taree ilaaltan shanii kaptaree ilaaltan xoobii biyya Giliyaaditti geeddarani yeettai muudame Onesimus mana hidhaatii gara Yerusaalemitti geeddarame hin deebine arga kee ol kaasi salphina kaleessaan sitti deebisa abaarsa kaleessaan sitti deebisa dhaadachaa kan jiru ammummachaa kan jiru abbootifatee si duukaa fiigaa kan jiru ergaan sii qaba salphina kaleessaa sitti deebisuuf inni fiigaa jiru kun barbaadee sedhameera hojii gamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 19 barbaadee eessatti deebisuuf mana hidhaatti deebisuudhaaf eenyuun Phexrosin barbaadee la Phexrositti sokkeedha anamma nama ana dhagaa jiru ergaa kan dubbachaa jira iyyumma kaleessaa sitti deebisuuf si barbaadaa kan jiru sun sedhameera biqiltuu jijjiiramtee harkaa baate du'a kaleessaa sitti deebisuuf inni fiigaa sun jiru sun sedhameera rakkina sitti deebisuuf inni fiigaa jiru sun sedhameera jijjiirama dhugaa jechuun kana galateeffadhaa ayyaa amma gara karabnaatan darbaa mee warri jijjiiramtaan isti akka wattar kutaa